duumessa uffatee hojjettoota isaatiif gonfoo harkatti baatee gonfichaa fudhachuun qophaa dhalootaa dhiyaatee dhufuudhaaf leencichi Golgootaa dammaqaa uffarraa cimaatii dhaabadhaa badhaasaa fudhachuuf amantiif kadhataan gara Saayidadhaa dammaqaa uffarraa cimaatii dhaabadhaa badhaasaa fudhachuuf amantiif kadhataan gara Saayidadhaa. Bal'isaatii goofticha eeggadhaa qorumsa mo'achuuf kadhataan jabaadhaa gaafa Yesuus dhufu qullaa akka hin taane balballi cufamee alatti akka hin hafneef dubroota shanan akka hin fakkaanne cuunfaan ibsaa keessaan dhumee akka hin dhaamne dubroota shanan akka hin fakkaanne cuunfaan ibsaa keessaan dhumee akka hin dhaamne. Warri dammaqanii goofticha simatu Baramaa baraatti maqaasaa faarfatu Kiristoosin wajjin bara baraan mo'u baay'ee miidhaganii mirga isaa tataa'u innis warra mo'an mirga isaa teessisaa yaa bareedan waamee gonfoo isaan badhaasaa innis warra mo'an mirga isaa teessisaa yaa bareedan waamee gonfoo isaan badhaasaa. Yesuusii abdiin bara baraa isatu nuuf kennaa jireenya waaqarraa kanaaf nutiin bannu Yesuus abdii keenya kan tasaan hundifnee isa tabbaa keenya kanaaf nutiin bannu Yesuus wabii keenya kan tasaan hundifnee isa tabbaa keenya. Yesuus innufaa duumessa uffatee hojjettoota isaatiif gonfoo harkatti baatee gonfichaa fudhachuun qophaa dhalootaa dhiyaatee dhufuudhaaf leencichi Golgootaa dammaqaa uffarraa cimaatii dhaabadhaa badhaasaa fudhachuuf amantiif kadhataan gara Saayidadhaa dammaqaa uffarraa cimaatii dhaabadhaa badhaasaa fudhachuuf amantiif kadhataan gara Saayidadhaa.